Oduijo. Korri durata Tiana da bilisummaa uummata Tigray TPLF fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigray Geetaachoo Raddaan waamame kora TPLF kudhan geggeeffamaa jiru fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsee jira. Ummati Harargee ummata aadaa wajjii cimaan beekamu ummata jaalalaaf nagaatii jedhan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa. Israa'el haleellaa qilleensaa Gaazaaf Libaanos keessatti raawwatteen lammiileen Falastiin 27 ajjeefamanii jiru. Kun waliif TVdha daawwattoota keenya jaallatamoo nageenyi keenya bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu jecha oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jiru kan isin biraan ga'ummoo Daani'eel Tasfaayeeti haga xumuraattiin waliin ta'a. Konkolaattonni awutoomobilii boba'aan hojjetanii fi meeshaalee nageenyaarraan kan hafe meeshaaleen biroon kaffaltii sharafa alaatiin ala Firankoo Vaalotaan gara biyyaa akka galaniif heeyyamame. Ministeerichi dhimma kana ilaalchisuudhaan Komishinii Gumruukaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu biroodhaaf ergaa dabarsee jira. Ministeerichi akka beeksisetti konkolaattota awutoomobilii boba'aan hojjetanii fi meeshaalee nageenyaarraan kan hafe meeshaaleen biroon kaffaltii sharafa alaatiin ala yookaan Firankoo Vaalotaan gara biyyaa akka galanii fi mootummaadhaan kan murtaa'e ta'uu ibsuun kunis hojiirra akka oolu hubachiisee jira. Harargeen ummata aadaa wajjii cimaan beekamu ummata jaalalaaf nagaatii jedhan pirezidaant Shimallis Abdiisaan. Pirezidaant Shimallis Abdiisaa ergaa jalqabaa baatii waxabajjii kaasanii kutaalee Oromiyaa keessa naanna'uudhaan duula daawwannaa geggeessuu irratti argamu. Boruu mashii gabaasa dabalataa qindeesseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan eega jalqaba baatii waxabajjiitii kaasanii duula daawwannaa addaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeessuu irratti argamu. Obbo Shimallis imalaa fi daawwannaa tolchaniin fedhii rakkoo fi onnee uummata keenyaa hubachuu dandeenyee jira jechuudhaan ibsanii jiru. Kanaanis ammoo rakkoo hawaasa keenyaa furuu fi kallattii arganneerra jechuun karaa marsaa hawaasa dhuunfaa isaanii dabalatee miidiyaalee idilee gurguddoo biyya kana keessa jiran irratti dubbataa akka turan ni yaadatama. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaan daawwannaa hojii kutaalee Oromiyaa keessatti gochaa jiran xumuruun yennaa gara masaraa mootummaa isaaniitti deebi'an hawaasa Oromoo kutaa daawwatanii sani waan argan irraa ka'uudhaan karaa miidiyaa dhuunfaa isaanii ibsanii jiru. Lixa biiftuu irraa ka'uudhaan hojiilee misoomaa daawwachuu ka eegalan obbo Shimallis hanga ammaatti hawaasa godina Wallaggaa, Gujii, Arsii fi Boorana daawwachuun ammattiin tana godina Harargeetti argamu. Obbo Shimallis warri baha biiftuu dirree nagaaf jaalalaatti jechuudhaan hawaasa hortii arfan qalloo ibsanii jiru. Itti dabaluunis ammoo uummanni Harargee uummata aadaa hojii cimaan beekamu moodela misoomaaf nagaa warra eegumsa qabeenya uumamaatii fi misooma sululaatiin lafa isaa faayuudhaan naatoo aartii fakkeesse jechuudhaan jajanii jiru. Arsiin dachee eebbifamtuu burqaa shaampiyonotaa lafa qilleensi isii ayyaanaa dursummaalaat lafa gaarreen hurrii samitti hirkatan kallacha jabinna Oromiyaa ulfinna faajjii biyyaa lafa galaanaa teeletota jechuudhaan ibsanii jiru. Wallaggatti gaafa deemanii gara masaraatti deeban ammoo qe'ee damboobaadhaa dachee qabeenyi dilbii lafa keessaa fi lafarraa yoo irratti hojjetamee jedhe badhaadhina Oromiyaatii fi Itoophiyaa dhugoomsuu fi utubaa cimaa taatu jechuudhaan ibsanii jiru. Gujii daawwatanii gaafa deeban ammoo Gujiin wayyuu waaqattuu wayyoomsee warra sirna gadaa lafa irraa fi jalli warqee qe'ee nagaaf ulfoo jechuudhaan ibsani. Booranni ammoo beekaa qaroomina bulchiinsaati dhaloota sadarkaa sirna gadaa keessatti nuuf guddise jechuudhaan ibsanii jiru. Obbo Shimallis daawwannaa isaanii keessatti rakkoo uummataa akka hubatanii fi rakkoo jiru hiikuufis ammoo akka hojjetan bakka hundatti waadaa uummataaf galanii jiru. Dabalataan ammoo hojiilee misoomaa hojjetaman eebbisiisuudhaan piroojektota gurguddoo hojiilee mootummaa naannoo Oromiyaatiin ganna dabare keessa hojjetaman hedduu isaanii irratti argamuudhaan uummataaf banaa godhanii jiru. Dhumarratti ammoo simannaa kabajaa fi jalala uummanni kutaalee Oromiyaa mara keessa jiru isaaniif agarsiise galata akka qabanis ibsanii jiru. Bulchiinsi obbo Shimallis Abdiisaa waadaa hawaasaaf galan kana hojiitti ni hiikumoo hin hiikan gaaffiin jedhu ammoo bullee kana ilaallu ta'a. Hawaasni hoo ammoo waadaa galameef kana hagam hordofaan gaaffii gabaasa kenna kanaaf xiyyeeffannootti kennineedha. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa lammiilee godina Goofaatti balaa sigigalafaatiin miidhaan irra qaqqabee fi deeggarsa meeshaalee ijaarsaa birrii miliyoona 6tti tilmaamamu taasisuusaa beeksisee jira. Deeggarsicha daandii qilleensichaatti hooggantuun kutaa faawundeeshinii aadde Sannaayit Nuguseen daandiin qilleensaa Itoophiyaa dirqama hawaasummaa ba'achaa turuu ibsuun deeggarsicha kennanii jiru.
Bulchaan godina Goofaa Injiinar Daagmaawwii Ayyalee deeggarsa taasifameef galateeffachuun ragaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo kibbaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Korri durataa itti aanaa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaan waamame koraa TPLF 14ffaa hooggansa durataa dhaabbatichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin geggeeffamaa jiru murteewwan dabarsuu kamuu fudhataman qabu jechuudhaan beeksisee jira. Asaantii Muhammad gabaasa dabalataa qindeessiteetti. Korri durataa itti aanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaan waamame kora adda bilisa baasaa uummata Tigraay 14ffaa durataa dhaabbatichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu murteewwan dabarsuu kamuu fudhatama hin qabu jedhe. Korri Geetaachoo Raddaan waamame kun xumuramuusaa ilaalchisee ibsi bahee akka agarsiisutti walga'iin kun rakkoo Tigraay keessatti itti fufee jiru furuuf kan kaayyeeffate yoo ta'u addatti qoqqoodiinsa dabalatee haala siyaasaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessatti uumame irratti xiyyeeffate. Akka miidiyaan naannichaa Dimtsa Wayyaaneen gabaasetti hirmaattonni yaa'ii kanaa miseensota koree giddugaleessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kora 14ffaa paartichaa lagatan akkasumas miseensota koomishinii to'annoo fi hooggansa sadarkaa naannoo godinaa fi aanaa kan hammatedha. Ibsi kun korri adda bilisa baasaa uummata Tigraay durataa paartichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu faayidaa garee tokkoof yaadamee gaggeeffamaa jiru balaa guddaa kan qabuu fi gocha seeraan alaa namni hundi dura dhaabbachuu qabudha. Dhaaba fi uummata keenyaafis balaa ta'aa jira. Kanaaf murteen korri kun dabarsuu fudhatama hin qabu jedha. Ibsichi itti dabaluudhaan gareen kun yaa'ii seeraan alaa kanaan miidhaa ga'u kamiifuu ni gaafatama jechuun akeekkachiiseeti jira. Yaa'iin pirezidaantii Geetaachoon durfame kun ibsa baase keessatti waliigaltee nagaa Piriitooriyaaf kutannoo qabaachuu isaa irra deddeebi'ee mirkaneesseeti jira. Kana malees naannichatti mootummaan uummataan filatame hanga hundaa'utti mootummaa yeroo naannichaa amma jiru kan deeggaru ta'uu ibseeti jira. Akkasumas korri adda bilisa baasaa uummata Tigraayin taa'amaa jiru seeraan alaa fi dantaa murna tokkoof kan yaadame jechuun qeeqeeti jira. Dhaabbaticha baraaruuf kutannoo akka qabus ibsateeti jira. Korri adda bilisa baasaa uummata Tigraay 14ffaan hagayya 13 irraa eegalee hooggansa durataa dhaabbatichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jalatti adeemsifamaati jira. Korri kun pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi durataa itti aanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugaleessaa 14 lagatamee falmisiisaa ta'us gaggeeffamuu itti fufeeti jira. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay ibsaarra ganama baaseen korri gaggeeffamaa jiru kun murteewwan garaagaraa dabarsuun kan xumuramu ta'uu ibse. Qophiin raawwii karoora yeroo dheeraa ce'umsa haqaa xumuramuudhaan hojiitti seenamuu ministeerri haqaadhaa beeksisee jira. Ministeerichi dhimmicha ilaalchisuudhaan ibsa baaseen imaammanni ce'umsa haqaa Ebila 9/2016 mana maree ministeerotaan ragga hordofee imaammaticha gara boqonnaa hojiirra oolchuutti ceesisuudhaa fi qophiileen duraa barbaachisan raawwatamaa turuu ibsan. Hojiilee kanneen keessaa raawwii imaammata ce'umsa haqaa karoora sirna hordofii fi deeggarsa qopheessuu yeroo ammaa karoorri yeroo dheeraa xumuramuudhaan hojiitti akka seenu taasifamu akeekanii jiru. Kana malees dhaabbilee walabaa tooftaalee ce'umsa haqaa hojiirra oolchan hundeessuu fi gurmeessuuf qophiin hammattoowwan seeraa barbaachisaa ta'uun eeramee jira. Haaluma kanaan labsii yakkoota idil addunyaan raggaasifaman labsii hundeeffama koomishinii deeggarsaa fi dhiifamaa fi dhaabbilee biroo hundeessuuf labsiiwwan wixineessuun saffisaan geggeeffamaa jiraachuun eeramee jira. Dabalataan hammattoo ce'umsa haqaan aangoo fi hojimaata daddacha addaa dhimmoota yakkaa ilaalan hundeessuu fi qophiin labsii daddacha addaa ce'umsa haqaa qindeessummaa mana murtii waliigalaa federaalaan akka geggeeffamu ibsamee jira. Dhimmicha irratti ogeeyyii muuxannoo fi beekumsa gahaa qabaniin hammattoowwan seeraa kan qophaa'an yoo ta'u adeemsi waliigalaa baatiiwwan 2 keessatti akka xumuramu eeramee jira. Hojiin seera wixineessuu akkuma xumurameeni waltajjiiwwan marii sadarkaa biyyaalessaaf idil addunyaatti akka qophaa'u himamee jira. Haaluma kanaan atattamaan seerota tumuun kaayyoowwan imaammatichaa irratti eeraman milkeessuu fi keessumaa tooftaalee ce'umsa haqaa fayyadamuun haqa baasuu fi adeemsa araarri ittiin bu'u bu'uuressuu itti gaafatamummaa yakkaa mirkaneessuuf hojimaata araaraa bu'uuressuuf gaafatamummaa yakkaa mirkaneessuuf haal duree irratti dhiifama hojiirra oolchuu fi
deeggarsaa fi hojiilee fooyyessaa dhaabbattummaa geggeessuu fi waliigalaan haqa guutuu ta'e mirkaneessuuf gahee olaanaa akka ba'atu ministeerichi beeksisee jira. Israa'el haleellaa qilleensaa Gaazaa fi Libaanos keessatti raawwatte lammiileen Faalisxiin 27 ajjeefamanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Blinken ammoo Gaazaa keessatti dhukaasni akka dhaabbatuu fi dhiibbaa uumuudhaaf jecha gara baha giddu galeessaatti imalanii jiru. Beenyaa Shiiramuu gabaasicha akka xaanutti qindeesseera. Israa'el haleellaa qilleensaa Gaazaatti raawwatteen lammiileen Faalisxiin 17 ajjeefamaniiru. Ministeera fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu wabeeffachuun Reuters akka gabaasetti haleellaan kun guyyaa kaleessaa yoo ta'u giddu galeessa Gaazaa magaalaa Zewaayidaa jedhamutti gaggeeffame. Gaazexaan Israa'el Avertes jedhamu ammoo haleellaa Israa'el kanaan Faalisxiimonni 19 Gaazaa keessatti du'uu isaanii himeera. Gama biraan immoo Hamaas rookeetti gara Israa'elitti dhukaasuu hordofee namoonni gadhiisanii akka ba'aniif Israa'el ajaja dabarsitee jirti. Akkasumas loltoonni lama jalaa ajjeefamuu Israa'el beeksiftee jirti. West Baankitti ammoo Israa'el hidhattoota Hamaas loltoota Israa'el irratti haleellaa gaggeeffame qindeessan jettee ajjeesuu beeksisteetti. Dabalataan Israa'el haleellaa kibba Libaanositti raawwatteen namoonni 10 ajjeefamuu kan ibsan aangawoonni Libaanos iddoon baqattoonni Siriyaa qubatan xiyyeeffannoo haleellaa kana tures jedhan. Haleellaa Israa'el kanaan haati ijoollee ishee lama waliin ajjeefamteetti. Magaalaa Naabaatiyaa jedhamu keessatti gamoon baqattoonni Siriyaa keessa qubatan haleelamuunis ibsameera. Israa'el gama isheen gamoon haleelame bakka kuusaa meeshaa waraanaa Hizbollaati jetteetti. Taatee kana hordofee deeggarsa Iraaniin kan socho'u Hizbollaan rookeettiiwwan hedduu marsaa lamaan gara Israa'elitti dhukaaseera. Haleellaa rookeettii Hizbollaa marsaa duraan miidhaan qaqqabe kan hin jirre yoo ta'u haleellaa marsaa lammataan garuu loltoonni isaa lama miidhamuu humni ittisa Israa'el ibseera. Dhiyeenya kana dhabdeen Israa'elii fi Hizbollaa kan hammaatas dhufeera. Keessattuu erga humnoonni Israa'el kibba magaalaa Beerut keessatti ajajaa olaanaa Hizbollaa Fuwaad Shukrii ajjeestee as gareen kun haaloo ba'uuf qophii irratti argama. Hoogganaan Hizbollaa Libaanos keessa sochoosan Nasrallah haaloo ba'uun waan akkaan shakkii qabu mitis jedhaa jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Blinken Gaazaa keessatti dhukaasni akka dhaabbatuuf dhiibbaa uumuuf gara baha giddu galeessaatti imalaniiru. Erga waraanni Gaazaa onkoloolessa darbe eegalee ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Blinken kan ammaa kana dabalatee yeroo salgaffaaf gara baha giddu galeessaatti imalaniiru. Erga mariin dhukaasa dhaabuu torbee darbee dhuwaatti eegalee Ameerikaan waliigalteerraa akka ga'amu abdii qabaachuu ibsaa jirti. Wixinee haaraa kan garee lamaan walitti fiduu danda'u baasuun dhukaasa dhaabuurraa akka ga'amuuf haala mijeessuu kan ibsitu Ameerikaan kana hordofeetti kan isheen qondaala ishee kana gara baha giddu galeessaatti ergite. Hamaas garuu fooyya'insa Ameerikaan himtuu kana akka waan abjootaa jiraniitti akka ilaalu ibseera. Garaagarummaa guddaan kan uumame Israa'el loltoota ishee hunda Gaazaa keessaa baasuu yaada jedhu irratti Hamaas yaada kana irratti cichee dhaabbateera. Blinken kora hooggantoonni Israa'el wiixata har'aa taa'uuf jedhan irratti argamuun akka gara waliigalteetti dhufan dhiibbaa ni uumu jedhames eegama. Ameerikaan ammallee marsaa kanaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni milkaa'a jettee abdataa kan jirtu ta'uunis ibsameera. Torbee dhufu sa'aatti kana Gaazaa keessatti dhukaasni hin jiraatu kan jedhus abdii Ameerikaa isa ijoodha. Garuu abdii fi fedhiin Ameerikaa agarsiistu kun haala wal fakkaataadhaan hooggantoota Israa'elii fi Hamaas biratti mul'ataa kan hin jirre ta'uunis gabaafamaa jira. Lameen walimachuu malee gara waliigalteetti waan isaan fidurratti xiyyeeffataa hin jiran kan jedhanis qeeqa hedduun ka'aa jira. Waliigalteen kun gufachuu isaafis quba walitti qabaa akka jiran gabaafameera. Doonaald Tiraamp filannoo ji'a sadaasaa keessa geggeeffamuun yoo filatame baqattoota miliyoona 1 ari'uuf akka jiru beekamee jira. Pirezidaantiin duraanii US Doonaald Tiraamp kan amma pirezidaantummaatiif dorgomaa jiru yoo filame baqattoota heeyyama jireenyaa seera qabeessa hin qabne hedduu ari'uun karoora isaa ijoo akka ta'e ibsamee jira. Tiraamp baqattoota US keessa seeraan ala jiraatan meeqa akka ari'u lakkoofsaan hin ibsine. Garuu itti aanaa isaa ta'uun kaadhimamee kan jiru JD Vance gaaffii fi deebii ABC waliin taasise keessatti lakkoofsicha eeree jira. Miliyoona 1 yaa eegallu jechuudhaan ibse. Kamala Harris kana raawwachuu irratti kufteetti kanaaf nuti immoo itti fufnee milkeessinaa jedhe. Qondaalli siyaasaa warra Rippaabilikaan kun ejjennoo kana duula filannoo Tiraamp irratti bal'inaan calaqqisiisus xiinxaltoonni seeraa garuu baqattoota hanga kanaa USA keessaa ari'uu ilaalchise gama seeraa fi hojiirra oolmaasaan qormaati guddaan akka mudatu ibsaa jiru. Quuqamtoonni mirga namoomaa damee immigireeshinii gama isaaniin baqattoota ari'uun maatii kaan diiguu fi walitti hidhamiinsa hawaasaa kan jeequ
akkasumas hawaasa USA keessatti ijaarame diiguu kan danda'udha jechuun mormii dhiyeessanii jiru. Bulchiinsa Tiraamp jalatti baqattoonni miliyoona 1.5 ta'an ari'amanii jiru. Bulchiinsa Baayiden ammoo haga ammaatti baqattoota miliyoona 1.1 ari'ee jira. Yeroo Baayiden itti aanaa turan bara bulchiinsa Barack Obama marsaa lamaanuu keessa baqattoonni miliyoona 3 caalan Ameerikaa keessa ari'amanii jiru. Kanarraa ka'uun quuqamtoonni mirga namoomaa Barack Obamaan qondaala USA baqattoota hedduu ari'eedha jechuudhaan qeeqan. Bara 1954 baqattoonni miliyoona 1.3 ta'an Ameerikaa keessa jumlaadhaan akka ba'an taasifamanii jiru jedha gabaasni BBCdha. Daawwattoota keenya jaallatamoo oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru kan hangammaatti simbiraan geenyedha. Waliin turtanii oduu keenya waan daawwattaniif ulfaadha. Daani'el Tasfaayitii yeroo gaarii.